Akka. Gartee maatiin selaisiin dhiftu maatii gartee maatiin aman. Eessu maatiin hiddi dhaloota si maatiin san maatii Imraanii maatii nabiyyoota maal isaan maatiin abbaan isiitu erga waan yoo dhiise. Ndiif. Kanaan gaafate eessuma abbaa keetii waan kana nu gaffidde. Yaa Maryam maali jedhanii barja hanqa mucaasan tume isaan qabbanis mee akka wangeelaatti maaltu ragaa beef waaqayyoon ragaa beefi eenyu game eenyuutiin namni qaamni tokko dubbatee irraa gartee bakka bu'ee akkana rabbi akkana jedheen hin jiru. Hin jiru. Isiinuu ofirra ragaan baane isiinuu hin baane hin jirtu bakkuma takka Maryamatti dubbatte hin jirtu wangeela keessa bara. Amma gaafa ergamaa waaqayyotti dhufuus qaama biraatu ergamaa waaqayyoo Maryamatti dhufe ilma hin deessa jedheen hin jirtu. Gaafa dubrummaa dingili jedhanis gartee dingili isaantu jira isiin hin jenne. Gaafa Yoosefis gartee Yoosef hin dubbatu. Yaa jarana maali dubbiin akkana? Bala. Wallahi. So saniif kota. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saniif waan jajjabdu. Saamu'eel makana daawin Saamu'eel lammaffaa fudhata akka 27 dheertu dhagaa seenaan waan sanii beektaa. Barshiibaa maal intala inni waan ni godhe jedhan san. Dubbisa akka gaazexaatti hin dubbisinaa malee dubbisa. Saamu'eel lammaffaa fudhata akka irraa takka reenname koya. Waanuma daawwi akka godhee malee itti baasee jaartii nama akkana godhe jaartii akka ittiin ejje jedhanis subhaanallah. Warri moorede tarammoo gidduudhaan qabaa waa ol darba. Yaa. Akkana godhan Rabbi rahmatta. Yaa Rabbi warra nabiyyoota maqaa balleessa la'anahumullah. Okay. Wangeela banuu wallaallee bara. Aappii irraa malee naguma bitannee kana. Isaantu sababa isaan aappii didaniif jaldeessuun siitu katabee naan jechuu ture bar dur. Aappii kanan beeku itti fenu wallahi. Kanallee barata maattaba ni godhatta naan si barreessa naan jechuu ture wallahi latim gaaf tokko hedduu caalu banneeti kuni godhatee quraana keessanii malee wangeela irraa miti naan jedhee bar. Wallahi. Kanuma warra barsiisaa ta'e gaafas. Wallahi ani bar abjuu mul'atu Yohaannis na fakkaatti bar mul'ata Yohaannis maarree inni gartee caafe. Isa dubbiintu mul'atu mana fakkaatti bar manaama. Namtichuma kana amma barsiisaa jedhanii fudhate gaafa kirriin arrabsoo jira warra ortodoksii arrabsa ofii kirrii fannifateetta. Maal isinii gooti kirriin tu jedheeni. Gartee go. Jaldoo bakubii barsiisaa. Jaldoon namtichuma arraa isa bakka. Sabbooti dangedee maqaa kanatti baaftee. Jaldoo bakum jettee. Yeroo ati dhufte ni aaree fuula isaa galgala goote ciseente sagalee ta'e dhagee buusaa gad namni dachiin itti bartee laal afaan haa jee sittiin darba. Woyin sin jaane je nabiyyi kaya akkan wani beeka waan nuti gartee akkasuma mana sanii wayi nabiyyi dubbadde ustaaz adi ani isaan jedhe malee ani mee maaltu nabiyyi tokko dhaqee jaldo abdi hojii haasaa hin jeeni bar takata na jarke tibbeso war bochu tibbeso itti walii galanii dhukkee irraa kas turani niin beeka jaammallaa gisee kaya achiin dubbe jara eenarra takka dura niin beeka jara akka waliin jira aqiidaa takkan qaban nyarabsan Allah Samuel isa dura eenyu seenesa King Abu Islama Umaru jira kana nabiraay Umaru jira Hello namni seentan Somali da kun Somali ma jirto Salam alaikum Alaikum salam kayaknya boko Ora. Ya. Maale boduro hochistani. Kuchiftani ya jamaa. Abram. Ol gurtan isun maka hochis Paulos. Oji Paulos. Of ma raga fi ba Yesu bakkuma hundati Paulos ma barke raga ke ba kamito. Raga fi ofuma. O munda argasa fanu masarra namti cabar. La ilaha illallah. سبحان الله هيا قد أتأكد دمي في تربة لا حول ولا قوة إلا بالله داود إفاتا موسى إنا لله وإنا إليه راجعون سنعيفته بو سامي لما قد أتأكد دمي في تربة
Kura takka digdamii fi kudha afur maaliif boo telefoon. Okay. Uriyaan gara mana iseetti akka gad hin ba'in Daawititti hin himan. Daawit kana irratti Uriyaan atoo karaadhaa dhuftee maaliif gara mana keetti galuu dhiifte jedhe. Uriyaan garuu Daawitiin sanduuqii kakuu Waaqayyoo namoonni Israa'elii fi namoonni Yihudaa dunkaana keessa jiru. Yaa'oob gooftaan koo hojjetoonni si gooftaa kootiis beekee keessa buufataniiru. Dheera, okay. Daawit jal'ina Beetshibaa fuudhuu isaa jal'ina boodara ni fuudhee ofirraa intala namaa jaartii namaa. Wallaahi laziib. Okay. Birraa yeroo itti mootonni lolaaf ba'anitti dhaggeeffadhaame qabso ifi ajajuma bar ifumaa ajajaadha ergamaa sii miti duula irratti yeroo duulaati qabsooti jihaada bar yeroo jihaada ba'anitti birraa yeroo itti mootonni lolaaf ba'anitti Daawit mootichi namoota isaa fi loltoota isaa laalame nabi Muhammad lola maaree jedhan kun loltoota waraana qaba Yesuus waraana takka hin qabu. Oke, nyaman nama ta jiran. Weh Yusuf kuma takka tetti duule maal qabsoo maal godhu duula keessatti. Ada manaatis hin qabu. Mootummaa hin qabu. Kursii hin qabu. Maaree Daawitiin dhaala maaree waa takka waan hin dhaaleen jiru. Goojjoo takka hin qabu. Mana tokkollee hin qabu. Mana akka shimbirroo. Yeroo kana jennu waan biraan seenaa. Goojjoo takka hin qabu. Okay. Daawit mootichi namoota isaa fi loltoota Israa'el hundumaan Yoo'aabii wajjin lolatti in erge isumaati erge beeka ajaja waraana subhanallah in erge isaan namoota fixanii la ilaha illallah eenyu kan ficcise isa kun erge kun eenyu Daawit hayye kana ajjecha labsa quraana kiyyaan dubbisu jira suuraa maaliiti kun suuraa gartee Saamu'eeli ajaa'iba gartee namoota fixanii mandara raabaati mandara barreeffama xiqqaadha boo gartee mandara raabaatti gartee in marsan ammas fixanii mandara sana amma safara jechuudha mandara sanitti in marsan Daawit garuu mandara Yerusaalem keessatti in hafe ganda biraa inni ficcisiisa amma achitti ajajaadha. Gaaf tokko gara galgalaa Daawit iddoo ciisicha isaatii ka'ee bantii mana mootummaa isaatti ol ba'e. Jiguu bagaaboo bantiin achuma misa. Guddisaawwan kan akkana agartan qoy. Na harkaan jiru. Numa jirtani sana wajjin afarsoo. Wangeela waliin dubbisanii bar. Way Qur'aan taate وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون جل دكتور علي انجرتو جرة اسنو ولا كيف صار ها انسى ده يوم في كيسي سنجنا وي غرا كين كان دفني ده لا غباي دا وتار هاي اولبي اسيفي اتشي اوتو اديمو قد الالي داوود اما اولبي اوريغت اتشكوبا جرا كره ديمو اتشي اوريغت ها ما اسرائيل اوكي Asiifi achi otuu adeemuu gad ilaale dubartii dhagna dhiqachaa jirtu harkee boo lubbuu fooqirra jiraame eessa jiraam diinni yeroo kana. Dawra gubbaa jira dawra gubbaa. Abbaa waan yoo jiraata abbaa caaliitu yoo jiraata isin dhiisaa shawaa abbaa caalii. Eegaa dubbo dafarso namni waa ol bee dubartii dhiqattu gibbii namaa keessatti argitamu on argitu. Asitti magaalaa guutuu akkati shortaa ofirraa laalla gaafa qara. Waa akkana sii beeka warra jabalaati barate. Wallahi mee dhaggeeffadha Daawit waan harki amma waraanaan nama ficcisiise duulatti oofee ficcisiise. Gartee
dhumanii miti hedduun dubartii amma hedduun gabayaa keessatti hafe kaa. Gartee osoo gartee Daawit asii fi achi adeemuu mana gubbaa fiixee isaa waan akkasii gamoo gubbaarra achi gubbaa gad ilaalee maal argee oo lukkuu argee saree argee Nama waa dhiqataa jaldeessa argee akkana kaa. Wallahi lasi dubartittii dhagna dhiqachaa jirtu argee tokko argee in argee hawwa ergamaa rabbiiti bar nama fakkeenya silaa namaa ta'u waan inni hawwu dhaggeeffadha. Akka wangeelaatittu Yesuus gartee kallattu karuma hundaan boqonnaa ibsa Roomaa karuma hundaan gartee inni gartee cubbuurraa gartee waaqayyo gartee qulqulleesse malee kallattu fooniitiin jaalalaan dubartii jaalachuudhaan nyaachuudhaan dhuguudhaan rafuun akkuma keenyatti qorama jedha boo wangeelli boo. Kunoo kunis gaama dhufe gaa nabiyyoonni waan akkanaa gartee warri fakkeenya namaa ta'an warri karaa rabbii karaa jireenyaa nama barsan dubartii gibbii namaa gubbaa deemanii gad lallaalanii kaalnoo. Anaaf afarsoo yoo taate malee afarsoo nabiyyoota irraa waan eeggalan ni eeggamu. Ni eeggamu. Gibbii fooqii irra achi taa'ee gatee eegu. Silaa wanti kun gara ijoollee Suudi Arabiyaatiin mala maaliif jennaan yoo fooqii gubbaa baate shortaa laalatti waa hedduu agartaame. Wayyoo. Amma in argee boo isheen baay'ee miidhagdu. Haleluuyaa. Intala kun dhiqacha jirtan amma isiin baay'ee miidhagdu yaa Daawit. Sumarra kaayee wangeelli. Subhanallah. Osoo nabi Muhammad akkana jee dubartii akkana gooma gubbaarra akkana intala takka harkee intala bareedu qullaa qaama dhiqattu akkanatti harkee ijuma tana ijji yoo tana ejjite ijji tana keessaa baasaa jaa wangeelli ijji Daawit akka keessaa ba'uu qabdi. Ajjeefamuu qaba akka Daawit akka wangeelaatti barsila. Itti dhufna jirana. Inna lillahi. Imma daahiti jedhe sanu namni waan akkana harkata akkani dubbataa jiran. Amma sheekh ustaani deemee amma anummaan kun tolti intala takka tashaawara dhiqattu bareeddu kan harkee hono isiniin jedhe. Maal si fakkaata farsoo? Isinirraan fudhannu malee kaasila. Maal jechu jedhana? Lakki isaanii durriyyama biraa agartanii shawwadamtan malee isaanii mijannee mormina. Yoo. Farsoo bara dursa gaafa garee shaadaa namani waan isiin taate itti lallabda. Har'a kunis durriyyeen akkana nu godhu asii fidee hayyee miidhagduudha jedhe. Daawit sadaffaadhaatti Daawit bakka yoo dubbifachuu feetan Saamu'eel gartee Saamu'eel lammaffaadha digdamii fi gartee kudha takka takkumarraayi. Hayyee Daawit nama tokko waamee maal godhuu deema dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha Daawit kun qaxara. Ajajaa duraan waraanatti ergee uummata jalaa fixeemi. Daawit nama tokko waamee jaldeessuma ta'uun ooltu nama tokko waamee erge dukkaanatti ergate telefoonni jiru ka telefoonni itti dhaabaniin harka kan intala